Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya baga nagaan weeydan oduu haara qaban isinii dhiyaanneetiin jirra. Dhiiffama nu godhaatiin irraa baduu keenyaaf waa'ee biyya keessaa fi biyya wal keessaa qabannee isinii biraan geenyu ta'a. Nu hordofaa isiniin jecha akkasuma waa'ee ABO waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana maalirra akka jiru, yeroo ammaa kana maal ta'utti akka jiru, yeroo ammaa kana maalirra ga'ee akka jiru amma ifa isinii goona jenna. Nu hordofaa hordoftoota keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo ammaan tana hedduu akka jabaatee naannoo adda addaa Oromiyaa keessa faca'ee bakka adda addaatti hedduu akka dhugaa nama boonsa. Dhiyeenya kana beektaa osoo mootummaatiin waltiin bu'in dura xiqqoo gaafa mootummaa fi fannoon akkasitti wal afuuftu san duratti isaan leenjifatanii waraana leenjifatanii lafa qopheeffatanii akkasuma dargaggoonni Oromoo hundi dhugaa dubbachuu fi ijoolleen Oromoo hedduu baay'inaan ABO'tti galan. Dhugaa ABO seenanii maaliif yoo ati haalli ati feetu jiruun ati feetu qabsoon ati feetu yoo karaa irraa ma'itte nami garaa qabsootti gala jechuudha. Kanaafuu ijoolleen Oromoo hedduun baay'inaan waraana bilisummaa Oromoo seenanii isaan kana irraa naannoo hundatti waraanni bilisummaa Oromoo akkasuma Wallagga irratti duraanuu ni jira, akkasuma naannoo adda addaa keessa duraanuu ni jira ta'e amma babal'atee naannoo Oromiyaa keessa Wallagga ta'e, Arsii ta'us, Baalee ta'us, akkasuma Jimma, akkasuma Harargee naannoo adda addaatti hundatti babal'atee ammaan tana bifa adda ta'een, bifa mijaawaa ta'een, bifa gartee haala qabeessa ta'een waliigaltee takkaan akkasitti hundaa'ee bobba'aa irra jira fakkaata. Isa kana jechuun dhugaa dubbachuu fi waraana kana dhugaa jabeeffachuun kenna uummata Oromoo irratti dirqama. Gaafa qabsoon karaa irraa maqxee wanni wama gama tokkoon balansi tokko qabaachuun dirqama. Mata keenya waraanni bilisummaa Oromoo kabajaa takkaaf xiqqoo takkaan namni waan biraallee yoo daddabnee mootummaa kanallee inni fonqolchuu daddabee yookaan irrillee aanee biyyallee bilisoomsuu yoo baate isumaaf jechaayyuu wanni xixiqqoon ati sabaaf sablammoonni adda addaa sirratti gartee mataa irra jechuu fi fudhadhaaddu isimaaf jechuuyyuu ABO matanaaf jechuu xiqqoo namni kabajaa si godhaa sodaata akkasii keessaa qaba. Ni sodaatan jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi akkuma argan nami akkuma argan sirran deemanii akkuma argan waan fedhan sin godhan jechuudha. ABO jechuun uummata waan biraa dhiisii gaachinumaafuyyuu qabsoota abbootii deennaa waan taateef kabajatu malaaf jenna. Dhugaa dubbachuu fi maali gaafa tokko jidduma kana keessa fannoon sarraafittee hedduu lafa dhiittee kaatee waan biraa taatee mootummaallee walaadhaan bira dabartee ilaa daangaa seentee Oromiyaa seentee gama Wallaggaatiin Oromiyaa seentee hedduu uummata keenyaa baqachiiftee ilaa bakka uummanni raasaa keessatti baqa jalaa baqatu takka naannoo sanirraa godaanee ilaa baqatu takka maaltu achi baase mootummaa miti achi baase bakka sanii humna ABO'tu seenee akkasitti baase. Humna ABO jechuun isiin sunuyyuu mootummaa irraa fannoo injaan sunuyyuu amaarti jaan sunuyyuu ABO sodaatti. ABO wajjin Itoophiyaa keessa barri ABO jechuun yoo nageenyaan wanni dura dhaabbatu hin jirtu abba mala dhaattaa akkas isiniin jecha dhugaa dubbachuu fi hedduu takka ABO'n dhiyeenya kana nama boonsuu jirti. Amma naannoo karaa Arsii kanaan hedduu warra rukuttaa hedduu jabaatee rukuttaa haala jabinna takka irra dhufe garuu achi keessatti ka dararamee uummata waan ta'eef uummanni illee jidduu dararamee uummanni nagaa jidduutti gartee nama dirree baasee mootummaan ABO deeggarta isaa jiruun akkanaa kanaan nama nagaa hedduu fixu jira. Duuba rakkoon jirtu kanuma akkas isiniin jechaa amma kaleemmi guyyaa deengaddaatis walti bu'eenya naannoo karaa Arsii kanatti uumameen yoo xiqqaate namni nagaa yoo xiqqaate namni 4 du'e jechuudha. Maaliif mootummaanis nama nagaa kana ABO deeggartanii ABO turizimii ABO bulchitanii ABO maal gootanii jedhee uummata nagaa dararuu jira jechuudha.
Kuna malee garuu abaa'oon ammaan tanaa dhugaa dubbachuu fi naannoo hundarrayyuu naannoo hundatti uf mijeessee uf qopheessee akka socho'uu danda'eetiin jira. Akkasuma isiniin jechaa oduun kiyya kaarraaf qabu asumatti irratti dhaabaa nagaaf naa turaa isiniin jira. Daqiiqaa 5 ammas waanii haala agartee barnoota waggaa lamaan kana keessa dabre irratti haalli barnoota naannoo hunda Itoophiyaa keessatti barnoota gadi bu'aa waan ta'eef akkasuma Biraanuu Naggaa ministeerri barnoota ummata guutuu ijoollee barnoota guutuu kuffisee akkuma jiruun ummata kuffisee garuu kuffisuun isaa suni ijoollee gara qabsootti galchite jechuudha. Kuffiinsi barnoota irratti nama kuffise suni gara nama goote gara qabsootti nama oofte jechuudha. Maaliif namni ganaa baratee yoo baratellee akkasuma kufa waan ta'eef tasfaa kuttichiisee hamilee namaa dhoowwee garam filate nami gara gartee qabsootti akka seenu gara qabsootti akka seenu murteesse namu. Maaliif barattee ati waan tokko ga'uufu Itoophiyaa keessatti jechuun garam garagalte nami kuuni ka barnoota isaa akkasitti barnoota kana ka barumsaanillee qabxiidillee olaanaa ka fides barnoota isaati ka waan gartee waan gaarii fides dalagaan argatu dalagaan isaa akkam taate gara qabsootti nama oofti waan ta'eef akkasumatti waraanni qabsoo kabarnaa kun akka itti jabaate ijoolleen barnoota akkuma jirtuun waraana gara qabsootti qajeelti jechuudha. Maaliif barumsisii waan milkaa'iniif akkasuma ministeerri barnoota waan uummata kuffiseef ijoollee barnoota guutuu akkuma jiru waan kuffiseef filannoon ijoolleen qabdu maal ta'a gara qabsootti nama oofa jechuudha. Kanaafuu akkasitti kaabaa'oon humna godhattee irree godhattee ammaan tana waraana haaraa akkasii leenjifattee faayettee akkasii qabdi. Akkana isiniin jaa akka kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun jirtu kaanaa hanga oduu biraa qabannee walitti deebinutti nagaan naa tura. Karaa abaa'ootiin abaa'oo bultanii abaa'oo maal gootan jedhanii durii uummata fixuu turanii amma bifa sanirraa afaan jijjiiratte fakkaatti amma gara naannoo Arsii kanatti deebi'uu jirti fakkaatti. Yaa uummata keenyaa kalee har'aatti nama hedduu dhumatee namni hedduu hedduu dhume namni dhugaa dubbachuu fi akkas isiniin jechaa soo nama ka garii mana hidhaa ijoollee mana hidhaa keessa turanii jiran nama mana hidhaa keessa ture kunneen hunda mana hidhaatti yaastee abaa'oon bifa kanaan ka dhugaa dubbachuu fi uummata hedduu dararuu jiranii ka mootummaan amma abaa'oodhaa miseensa abaa'ootii isin abaa'oodha jedhanii uummata dararuu jiranii ka akkuma uummata Wallaggaa agartee gisee abaa'oon dhuftee abaa'oo olchitanii abaa'ooti maamila abaa'ooti jedhanii uummata keenya rabbashaa turanii uummata keenya bitaa turanii Wallaggatti amma ka sunis achi dabarteetiin ammallee naannoo Arsii kana seente fakkaatti. Rabbi haalaafisu ka mootummaanis amma bifa haaraan uummata fixu jira uummata nagaa uummata homaa quban qabne uummata miskiina ufiyyuu uummati rakkoo keessa jiru kana fixu jira moggaa uummata baadiyyaa kana seenanii isin abaa'oo deeggartan jedhaniitiin bifa kanaan uummata keenya dararuu jiranii akkana isiniin jechaa uummata keenya dhugaa dubbachuu fi namni hedduu faamilii tokkorraa yoo xiqqaate faamilii nama 7 kaajjeesan ganda tokko guutuu dababsiisuu mootummaan hedduu uummata dararuu jira dhugaa dubbachuu fi maaliif akkanaa garuu uummati kun nama deemee yoo agartee nama waraanuu yoo inni fedhe yookaan abaa'oo sanis yoo dha'uu fedhe isima barbaaduu malee uummata nagaa kana xiqqoo maaliif uummata nagaa kana fixan uummati nagaa kun maaliif uummati miskiin maaliif bilaasha keessa dhuma Wallagga uummanni akkasitti dhumataa ture amata akkasii uummatuma nagaa fixanii uummatuma homaa quban qabne miskiina ijoollee daa'imman dubartoota jaarolee uummatuma akkasii kana fixan uummata kana maaliif fixan hoo hatta ummati gartee haasdii akka Israa'ilaa kunuyyuu Israa'ilaa Palestiina keessatti uummanni Israa'il sunuyyuu Palestiina dha'uu fi ilmaanii fi uummata keessanii dubartootaan duraa bahaa jedhaniiti. Keenya mootummaan maaliif uummata nagaa fixame? Mee uummata nagaa wanni fixuun maali? Kaabaa'oo takka najjeesin kaabaa'oo takka deemee raasaa hin barbaadin uummatuma gad dhufee isin abaa'oo akkas gootan jee uummata rukutuun maal jechuudha? Akkasii miti. Uummanni uummata miskiina uummata homaa quban qabne isaan sunis uummatuma akkanaan gartee itti seenan sunis karaa abaa'oo deeggartanii maalii deeggartan jechuun isii ati
deeggarte moo deeggaruu baatte isiin si gaafattee hin dhuftu inuma dhufti. Qaawaa argatte isiin inuma seenti. Uummata mari'atteetii miti isiin ka seentu garuu mootummaan maal dogongora akkana maaliif hin yaadne maaliif uummata hin yaadne silaa uummata hin yaade maaliif uummata nagaa ajjeesa maaliif uummata nagaa fixa ijoollee maaliif fixame dubartii maaliif ajjeesan ijaarollee maaf ajjeesan hedduu ulfaataadha dhugaa dubbachuu fi waa'ee mootummaa keenyaa dhugaa dubbachuuf hedduu ulfaata. Diisaayila kana akka kana akka deemtu taate uummatii maqamaa baa'ootii fi maqama maalii kanaan lafarraa dhabamuu deema jechuudha. Irra guddaan namni Itoophiyaa kun mootummaatiin